qabatee to'e amaarri ana ajjeesuuf ana balleessuuf afaan koo wajjin aadaa koo wajjiniin osoo amantaa tokko qabnu ana balleessuuf halkanii guyyaan irratti hojjetaa jechuudha. Inni musliimaa garuu dhiiga kooti. Anaaf gammade gaafan afaan kootiin dhaga'u gaafan afaan kootiin itti lallaba dhaggeeffadhu gaafa wanti hundi naaf milkaa'u anaaf gammade malee anarratti gadda hin labsine jechuudha. Kanaatiif Oromoon hundiyyuu akkasitti wal hubachuu qaba. Inni musliimaas inni kiristaanas wal wajjin ta'uu abboolii keenya tiksuu waliin hojjechuu waan ta'u hundumaa kallattiin waan dhabne hundumaa gaafannee to'i kallattiitti deebi'ee argannu irratti hojjechuu qabna. Jabaadhaan isiniin jedha galatoo. Wanta kan dabala mootummoota wanta kan dabala. Artistoonni Amaaraa guutuun ka Pheenxeetis ka Islaamaatis ka Ortodoksiis hundi wajjin dhaabbataniiti huccuu gurraattii uffatanii uummata fiitiif yaamisa godhaa jiran. Teedii afurraa eegalee uummata fiitiif yaamisa godhaa jiran. Manni keenya badee, seenaan keenya badee, qabeenyi keenya badee warri amantii kanatti amantan hundi lafaa haati mootummatti fincilaa Oromootti fincilaa jiran. Kana keessaa warri gaafa uummata keenya uummata walloo makiinaa gubbaa gabbuusee makiinaa hundaan nakaa'u rachinoo cinqillaatuun bara hojjechaa ture artistoota Amaaraa warri muuvii dalagu isaan irra warri duras beekaa kan dabsee gadi warri muuvii dalagu guutuu isaanii warri olisu guutuu isaanii sheekotiin Amaaralleen we remember gaafa wallatti masgiida 34 guban maallaqa sannuutu libbaas. Islam Ethiopia guutuu Oromo irgutta Oromoo dabbaas. Masgiida Anjaaraa jameet ergame. Garuu fannoodhaaf qawwamteeti uummata keenya hawalloo ambulaansii gubbaa buusanii lafatti cicciree jechuudha. Waan kan uummanni keenya maaliif wajjin dhaabbannaa deebisaa hedduudhaa jira. Maaliif wajjin dhaabbachuu qabnaa osoo amantii waliin qoonni osoo wal duran dhaabbanne uummanni keenya warra beekaa isaa godhaa jira. Har'a shaashamanni warra kasi beesuun bara Ortodoksii qofaa miti. Islaamaa fi Pheenxee hundaa wajjin bee. Warri cirootti kasi beesuun Islaama Pheenxee Ortodoksii hundaa wajjin dhaabbachaa. Uummanni keenya kabiyyaa rakkoo takka illee qabu. Awwanniin dhaabu mootummaan Abiyyi Ahmad poolisiin Oromiyaadha, humni addaa Oromiyaadha, dameen tikaa Oromiyaadha. Warreen kana ha Oromiyaa keessa taa'ee uummata Oromoodhaaf fixuudhaaf, uummata Oromoodhaaf billeessuudhaaf yaaminsa godhaa jiru kana teessanii yoo daawwattan isin Oromoo miidhaadhaa jiru. Bakka gartee tarkaanfii fudhachuu qabdan jarri kun seera cabse uummata jeequu deema, biyya jeequudhaa deema, isinillee tarkaanfii irra fudhachuu qabdan akkuma har'a shaashamanitti kan dura geessi qabu itti dhabe. Dhugaa kaabiraa immoo namni keenya gammachuun amma social media kanarratti gammachuu ibsata hundiyyuu hin sirbaa kaan maal jedha no hin xumurre ganaadha hin jalqabamne waan baay'ee tof mishigii baay'ee diigamu jira hojii baay'ee nu eeggata amma yeroo kanatti yeroo gammachuu labsannu yeroo itti sirbinu yeroo itti faarfannu miti yeroon kun yeroo itti hojii hojjennudha yoo hojiin hojjenne jara kana injifachuun ammallee abadan hin ta'u mootummaan gaafa humni itti jabaate gara itti humni jabaatetti harki micciirama kana amana kanaatiif faallaa sunii dhaabbachuu qabna ila hiriira nagaa ba'u kamirrattuu faallaa dhaabbachuu qabna waan hojjetamu kamiyyuu hojjechuu qabna amma caffeen gummaa caffeen hayyuu dubbachuu jechuudha amma yooni maanyaa kashalabee sun jala nama 17,000 achi jala dabbataa itoo dhaggeeffataa jechuudha achi jalatti waan hunda jedhu jechuudha an keenya kun amma namni 500 kun dhiiro OMN namni 500 dhowateeti haadha abdii moo abbaa abdeetta sun hudduu durbaa wajji wanti jedhu kan namni meeqatu isa dhoowwata gurbaa sun nama 3,400 isa dhoowwataa jechuudha 5,500 isa dhoowwataa jechuudha so jara kanaan illee nurraa dhaabbadhaa haa jennuun itti haa himu yookiin immoo akkatti ofirraa dhaabnu ni beekna borummoo Oromootu akkasna godhe akka hin jenne jara kana hundumattuu nu hima nurraa haa dhaabatani amma yeroo itti wal hordofnudha asumaan karaa caffee karaa eenyudha yeroon geesse jarreen kun jajjaboodha karaa jara kanaa waan hojjennu haa hojjennu yeroo laayivii seentan immoo caffee quba wal qabaachisa gargar sheer waliin godhinaati gar tokkotti haa dhufu hundi keenya iyyuu jechuudha mana cufsiifnu irra deemee walitti jabaadha. Obboleemmaa Magarsaa indageettu. Akkam jirtu fayyaa keessanii egaa suura isaanii qabadheen seene.
Bagiraatti. Galatooma waanni obboleessi kiyyaan makaase yaadi isaanaan illee na bitaa bareedaadha. Suuta dheenaasaa irra fiinan bulee egaa walumaa gadi fiigeen keessa beektu keenya jedhee waan ani maqaa kana sirra kaawwadhee fi beektu mana jaraa nu mana seensu. Namoota gurguddoo baay'atanii jiran gidduu isaanii seeneen kophaa kun nama 5,000, 4,000, 3,000 kaleessa na argitaniitu yoo ta'e voice of Amara kan jedhu tokkorra seenee waa hedduu dubbadheen waan sana haasa'uu barbaadan mata duree jalaa jijjiireen ba'e. Maal haasa'uufan kana isinii kaasanii jabaadhachuuf osoo hin taane bilxii ta'uu qabna. Nuti haxxee ta'uu qabna. Oromo haxxee ta'e. Waatu ta'e caffee naannaa gara lixa Oromiyaa kanarra beektu Ooboon jira. Bilchiginnaanis ni jira. Kana gidduutti maaltu ta'a beektaa? Humna kan jarri kun itti godhattee waan akka faannoo kun gara hangarguuttiin kanarra kan isheen seenuu jalqabde humna milishaa kan jedhan xinnoo duwwaa qabna Oromoon. Qawween harka Oromoo jiruun xinnaate. Maaliif xinnaate beektu? Warri bosona jirani maan milishaa taataa jedhu turani. Oromoodhaan akkamitti milishaa taate sana qawwee qabattee dhaabbattee maaloo gootaa baay'isawii qawwee qabachuun Oromoo ajjeesuu duwwaadhaaf miti. Iddoo sanatti bilxoomina wanti nu dhabnee baay'eedhuma haxxee ta'uu dadhabnee warra Amaaraatu kan si dhibu qarshii kaffalanii dhaqaniitu milishummaa maal barbaachaaf qawwee barbaachaaf in argatu turan. Bilxummaa manu caallu wal caallu kana laalaa jiran. Anamma lasaallaseen galagaafan galuuf jara kanaaf gadi qabadheen uqata uqrota uqaa isaraa nyaata gaafteen al tawaldeen alette qassette fuutatteetu sarasaraa seenteetu dhumarratti garuu maal rakkoo qabaa yoo of danda'e Oromoon kuni rakkina maalii qabaa naan ati karaa kee mormitaan jedhe nama oostesti kanaan lakkin mormuunaan jedhe. Gaafa isiniin jedhu suutannee nuti kana booddee isa harkatti qabanneerra obbolaa koo. Fuulduratti adeemuudha. Adeemsi keenya itti fufa malee iddoo kanarra dhaabbannee wanti lafa nu dhiichisu hin jiru. Gara haasaa koottan gala. Wanti kaleessa taateen Shaashamannee irratti ta'e akkuma isin jettanii mi'uut godhadhu ofiin bulaa tarii nan dursee laata? Hin jiru. Wanti Shaashamannee. No, ofiin bulaa obse bulaa haptatu muut godhe. Wanti Shaashamannee irratti ta'ee wanta sitti walitti nu fidaa jiru jara keenya Oromummaadha. Waaqeffata, Musliima, Kiristaana, Protestaantiidha. Waan hunda keenya iddoo kanatti fidee kan nu haasofsiisaa jiru Oromummaa deebil underline godhaa qabadha. Shaashamannee irratti kaleessa akkuma obboleessi koo kaase Protestaantiin joobaan even utuu nafiin mormuudhaaf gadi ba'aniiru. Sabaa warri maal ta'an? Amaara ta'an. Dhimmichi dhimma poolitikaadha. Dhimma afaanii miti. Dhimma eenyummaadha. Eenyummaadhaan morma laanna. Maaltu rakkoo fidee jennaan morma keenya laanna jedhu jarri kun biyya kana keessaa bahu irratti joo maaltu argameera? Beektu kan kaleessa qeesiin isnaayiperii fudhatee waraana 4 ajjeeseera. Waraana 4 isnaayiperiidhaan. Bataskaana keessaa isnaayiperiin maal hojjeta? Jarana fannoo yoo taa'e maal ta'a? Maskalii yoo qabate achi keessatti maal ta'a? Dhimmichi waashaadha. Mana faannooti, mana tsinfenyootaati, mana warra diina Oromoo ta'aniiti. Ammoo warri mootummaa kun yeroo isaan akkasitti jara kana kabachiisanii ol gashan humna addaatti ramadanii waa garaagaraa godhanii yeroo isaan seensaa jiran kanatti humna diinagdee fayyadamanii galatoomi jechuun afaan keerraa ba'uu qaba. Oromoo ajjeeseera Abiyyi. Yes, ajjeesiseera. Abiyyi qophaa isaadhaan nothing. Qophaa miti. Baay'eetu jira kan wajjirraan biyya bushu. Silxaanarra kan jiru baay'eetu jira. Abiyyi duukaa kan taa'u amma akkaarii baay'ee qaba. Oromoo keessaa qaba. Warra kaan keessaa qaba. Taap godhaa fi caffeeni nama 588 qabatee akkamittiin 97 irra kaa'a. Kaasa taap godhaa Oromoo. Taap godhaa. Filaaworiillee maalillee yoo qabaatan irratti darbadhaati iskiriinicha bareecha. Zamarkuum irratti hin argine gaafa inni qabatee taa'u. Sadiina Oromoo irratti yeroo isaan akkas jala galanii akkas daddarbatan irratti daddarbadhaa. Abiyyi qophaa isaa mini kan inni biyya bushu. Ani keessan jira tokko. Warra biyya bushan keessanii tokko keessan jira. Gaafan siniin jedhu nama tokkodha. Dhuunfaa koo hojjetadhu malee. Yeroo isaan Oromoo ajjeesan edee kan gadi bahee dubbatu tokko anadha. Kan nama qabatee gadi bahu akaawuntiin koo cufateera. Waa xinnoodhaan hangalee as bahee naasaa jiram. Edee irratti nan falma. Gaafa isaan karaa dhandhee hojjennadan gaafa isaan riqicha hojjennadan yes innee duukaarra kaafaa qabannee ba'aa jirra.
amala godhadhaa bilxii taa'aa innan jechaa jiru gaafa hojjetu hojjetteetta gaafa inni hojjechuu baatu hin hojjenne gaafa inni ajjeese nurraa dhaabi gaafa inni nuu falmu immoo duukaarra dhaabbadhu beeta mangistiidhaa amma jaalmarrootti shane jedhamtee waamamteetta nuti dhugaadha honeegidha hundi keenyayyuu honeeg duukaa immoo honeegin dhaabbatu taanaan eenyutti dhaabbata dassee irratti irra bahee kan dhaabbachaa jiru ana amaara jedheetu musliimnis kiristaannis inni kaan zarii isaadhaan wal qindeessee gosa isaadhaan gadi ba'ee har'a kan inni falmachaa jiru dassee ilaali hiriira jiru magaalli tokkitti nuti achi keessatti nafiin amaarummaa isaanii gadi ba'anii argisiifatan atoo Oromoo ta'uu kee gadi ba'ee argisiifadhu. Ani miila irraan dhiqu abiyyirraa kan akka ko abiyyiin mormaa ture hin jiru. Ammayyuu mormaan jira. Gaafa ni gaarii hojjetu immoo hojjettee tadheensi machaan jira. Taakkaleen mana ol qabee nutti ijaareera. Oromummaa Finfinnee keessatti argisiiseera. Hoora bara meeqaaf nurraa cabee falmaa ture nuu deebiseera. Teenkii wanneerra. Gaafa inni immoo waan biraa hojjetu warra maaraa jala fiigu immoo nurraa dhaabi jenneerra. Hammas amalli keenya akka sanaa ta'uu qaba. Nu bishaatu